jechuun bari saamaa libeeta ijoollee galchuu ta'e fakkeenya fi yaani fedhinnaa kan ta'eetiin gaafa gartee yookaan osoo fi amma yeroo tana keessa osoo hin taane amma yoo nuti galchitu ta'e amma tana keessa hatta osoo galchuu gartee dhugaan irraa qabaattee akkaataan yookaan isaan itti fudhatan akka waan gartee yookaan isaa sodaanaaf akka waan galchin itti fakkaata. Firoom waan jechuun sababa kanaatiif wallaahi jechuun amma galchuu ta'e amma galchisan ijoollee sitti qalu. Galchee laakiin isaan kana akka mana ayyaana isaa waliin ba'an. Perwaan kana amma zuuriin seenee waliin seenee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa argafuunee hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirra jirtu jajjabaatan isin bichaan isin jirra isin bakka jiraattan gaa kunoo arra dhufne deebineeti jira arra shaamaan qabdee dhufeetu keessanii oolamu arra waliin qabdee dhufe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi daawwattoota keenya jirra jirtu bakka jiraattan isin jechaa gaaraan sana ibsaa jechuudha arallee noola amma bira dirqama mana fayyati. Akkuma viidiyoo dheengada ani argitan turtan viidiyoo hareessa gadhiisee jechuudha. Yaada tokko irratti wal qabnee ture ammaan tan ammoo wal deebi'ee akkamitti akka inni wal deebi'e haa fuutas gabbaa'ee moo maal akka wal deebi'e abaruu barbaadeetiin viidiyoo jechuudha kaameraa haallee inni dhufannaa maqaa kanatti eeguu jira. Na akkas ibsa akka viidiyoo maal hin deebite. Saala ammoo ni hin deebi'e arraan tana dhugaadha yaadna katillee bareedaadha. Egaa ijoollee tana haleellee beekee duraan haariitu maal adduutu akka maal jennaan waan mucaa san deengatti wajjin goone ilaalee akkaataa amma firoo faayisaan itti haasuu jiran irraa dhaabbadhee saakuma nama ijoollee tana kana laakiin jiruu biyya namaa tana keessatti ijoollee tana kana nama wajjin na gargaaru jiru kun yoo warra ijoollee tana midhaafuun jedhanii hatti dhaqantee fakkeenyaaf laakiin isa kanallee beekanii ittiin kan nu jaamiidhaa kee rakkoo keessa bakka galurra ijoollee tana karaa gabaabaa ijoollee tana fuudheetiin karaa biyyaa ergee kalaas akkasitti isaan akka beenu firaa warqina jetti jaalee na loloo kilee miree san hunda. Maali miidhaan san maalla dhaabbattee wanti si dorqe man ibsaa jechuun bar galchuudhaa qabu taanaan ijoollee galchuudhaaf yaadanii mi qabdan mas yookaan ijoolleen tiitan si dorquudhaa qabaadhee sun taane jechuun ni hundan ta'uu si dorquudhaaf. Duraan isin bira kaayame garuu immoo akkaataan isaan itti fudhatan akka waan gartee yookaan sodaa isaaniitiif akka bira yookaan gartee mi'aanii ijoollee gartee sodaa isaaniitiif ijoollee kanaa gartee itti galchitu fa'aa akkas fa'aatti fakkaata jechuun as bira malee waan biraatiif miti. Sanii fi bakka ayatullee bakka yeroo jechuun ati bakka jajjartee waa wanta jirtan siituma aarsee guyyaa san beekte yaani kaleessa. Dhugaadhaan amma yeroo sanitti illee bakka nama haaromata akkatti yeroo sanii malee bakka nyaama dhugaadhaan amma waan sodaa kana namaatiif kan matattu kana sammuu jedhee xiqqoo takka waan waan dhufne maaliif jenna jechuudha anjoollomota kana nagee ijoollee tana irraan tana kee abdoo faariidhaan duraan karaa biyyaa dabarseetumaan akkasitti bakka isaanitti tarkaanfii isaanirra fudhadhaan murteeffadhee mimma san hunda dhorkitee karaa samma ijoollee mana geesseetiin yeroo guyyaa yeroo haa tuqaa na bira achi jiraatanii manaan geesse. Sambar laala maali tarkaanfii isaanirra fudhachuu ta'an ammallee isaan yoo kan adabanne ta'e garteemi. Iburan walumaa amma walumaan jira garuu immoo ijoolleen haa teessu kana keessa yoo rakkoo ta'e bara nama hundata malee yoo agartee ijoollee wanta kun ijoollee gahaan jirtu jechuun ijoollee waata kan barbaadan jechuun ammoo manatti galchaa ibsaa kana keessa maan tana asiin biya kana wanti si dorgee mana kan namni kan biya maan tana ta'aa jiru saniifuu ijoolleen haa teessu qalbii takkaan hanga harta kabbaan waan kana gartee yoo haa dhaabbatan ta'e isaan dhaabbatu waan gartee karaa isaan beekanii gartee karaa isaan dhufanii deebisnaaf saniifuu immoo haa teessu ijoolleen. Amma kana ber waa'ee galiinsaa karaa biyyaa san bakka sinama dhugaafame amma kanatti yookaan agarsiisa deemtee ibsaa jechuun ammallee akkuma deengatti yaaduma deengatti taatee kan fedhii mana tumtee yookaan yoo litan asii fuudhuu deemta malee waan biraatti laa mana firaan geessaan jee mana hayi firaan geessaa ibsaa dhugaa mana deemu deemta laa mana geessu deemu malee akka yoo as ta'an tamaam yoo as ta'aniif yoo mana ta'an garaagarummaa maali yoo nagaan teessee jechuun yookaan mana kan kee maal jira wanti haati bira jiraattee wanta hin jettu maal godhe haa geessu ijoolleen. Ningeessa mana ati fakkeenyaaf amma daandimmaa silaa ijoollee sana fakkeenyaaf amma silaa faayidaan fi wallabbiin faayidaa bichaa illee osoo ta'e maal miti mucaan sana ammaan tanaa wajjin jiru laakiin amma yoo ijoollee sana giteetii fuute mana waan beekamu rakkoo keessatti fudhannaa jirtu. Amma isaan galatoomii ati ijoollee sana fuudheeti yeroo guyyaa ati bira geesse mana geesse ati kana bira mana jiraata. Baru kun galatan barbaachisu ibsaa maal beektaan akka saayibaatti waa hundaa'uun rakkoo beektan si wajjin amma garuu ijoollee kana maal beektaan hatta yoo ni biiru barra silaa agartee mi'aan nageenyi isin jirti si faayidaa osoo nageenyi uumame jechuun ijoollee jechuun bar maaliif haala filmuu adda baasuun natti tolee wanta ta'eetii miti ammas wanti waldhabnu waldhaba si faayidaa qofaa miti sababaa kanaa agartee mijaarsa agartee waldhaba waan fedha wal godhan garuu sababa kanaatiif agartee warri duraan qimaa walii qabnu jidduu seenee warra dhaalatu jiru kana eebaa isin dhufanii akka barbaadan ta'aa dhufanii jechuudhaaf malee jechuun ammallee silaa akkasitti bara walitti deebitanii yookaan fayyaan keessan yookaan toltu agartee isi walitti nagaa kan anuma gammachiisa malee waan biraatiin. Aluu silaa kan yaa birbanii deeggardaaree kasi ijoolleen galchii osoo labbiin gaata faayidaa bichaa ta'e san hundaa dhugaadhaan ammaan tana firoon kun keessa jiraa miti anama san hunda irraa ummati xiqqoo hanga sigiraa dhiyoo tana hunda beeka sigira jiranii miti sumaa gargaaruuf beeka yammanis xiqqoo ana bira gad deebiin xiqqoo. Tamma rakkoon qabu hayyee ibsaa ni deemtaan ijoollee tana hayyee mana ni beekanii
yoo ni fiigar jeemi ati viidiyoo isaan achi dhufnaan gaa achi dhiyaabee morma isaanii raamraamtiin ana ma bara asii yoo dhufan ana miidhan malee yoo gartee hatan da'antee maal na miidhan himtiti jechuun na godhan malee ijoollee waa takka godhan garuu ati immoo waan qiimaa sirraa qabaniif mana keenii beekanii sa'a malee yoo dhufanii siif ijoollee isaanii rakkoo dhageessan saniifu sababa tanaa ijoolleen isin miidhamuu ibsa miidhamini waan feetan tunti gartee miidhu nama guddaa ni amanna. Ijoollee isaan yoo kanana seenamtee jaayisa ta'ee hin taa'an jechitti na beekanii akka ciree isaan fedhaman keessaa. Akkasumas goyaanii kanaas mana galchuu deemta moo ibsa dhuguma saniin. Inni erga deemu hara biyyaa amma ijoollee manaan galchuu deemu malee. Amma akka eeggatee akkasatti yaanii yaaduma kana malee yaadne teemma waan biraa hin deemtu garuu immoo ijoollee kana yaayyatamaa deemee rakkoon qabu ijoolleen deemti yaam duraan isiin akkanne sa'a barbaadee ta'e sikoo biraaf dandeettiin qabu ibsa. Amma sa'a dhageeffadhu. Kalaa ati maanta na fuudhee ijoollee xiqqoo fira gaddeebisee beekamu yoo hunda sirra jiranii miti atummaan xiqqoo haaraas fudhadhu ta'e. Halas bakka gargaartee wallahi saayibeetu wanni kanaa wanni olii godhu takka jirtu. Tamam amma ammallee arras taanaan boris taanaan imsa kana takaan rakkoon dandee rakkooti jaan rakkoo jechuun garteemi waa hundaanuu as bira jira waliin jiru waan kana garteemi deebi'ammoo amma ijoollee galchuudhaan rakkoon qabu ni galchita. Ammoo achittillee dhufee ilaaluun danda'an sumaa waliin jira siifar mana kiyyaa gadis tokko maka kiyyatti angaruu ijoollee as taa'u wanni barbaadee gartee mana kanan beekanii ijoolleen tummaa nuyiduuti gartee haa'u wanti cinqamti yookaan wanti jechuudha malee waan biraatu miti. Garuu immoo amma eebba deemu ni ta'e deemni galchiibsa achitti dhufee ilaala. Garuu immoo ijoollee sana akkana ta'e na biraa fuutee yoo garteemi akkuma kaleessa nan galchaa ati san tiibsaa ka'ee ergitee naafati garteemi yaanii wanti takka nuyi itti namne. Dibee itti galchuun ijoollee duraan diina kiyya ibsaa wanti firoo afaan garteemi yookaan ammas deebianii sodaateenyaaf galchaminaaf jaanii isaan dhaabbatanii barbaaddeemu ibsa. Hin galchi yoo dhugaan gartee haa ta'anii mana hanga rakkoon qabu. Nama mangga sama dengan abbaan dua ni nare kalian makanya abdi beda. Anis ijoollee tan ammaantan akka yaabdoo afaan duraan kana biyyaa ergeetumaan isaan laakiin akkaataan itti dhabamsiisu bakka achoochi itti yaadara maaliif saayii bakka yaadaan illee kanatti ijoollee hojii irra gajee jechuudha beela. Atilleen kan hunda dhugaadhaan hafa milattee waan beeka saayii jechuun gizee rakkoon dhufte gizee nagaa wajjin jiraate gizee rakkoon dhufte. Siyaana gargaaruu sanii miti atillee gargaaruu beeka maanta na jalaa illee hin deebine. Rakkoon tiya rakkooteetii bakka laakiin rakkoon tiya rakkootiyaa sochiin namni laddaa naan jettee beekan hojii keessi jirtaa miti. Kanaafuu uummati galatoomi laakiin sitti illee kijibu ijoollee manumaan keessaa ati inshaallah hundaafuu walumatti deebine. Tamaam inshaallah rakkoon qabu ibsaanii amma galchoo ta'e walumaan deebina baranii geessina wanta kan jechuun arras taanaan mana keetis jechuun mana kiyyaa mana keessa mana keetii sa'a barbaanetti gartee mi'aanii jechuun achitti illee waluma qaban waa hundaan hojii biddaan sokkoo qabanna rakkoon qabu garuu immoo wantiin ibsaa sibira yookaan gartee akka wanti nan sibira haadhu sababa kanaatiin yookaan deemee daawwa saadha mormi yookaan gartee mi'aanii na jiteetti ijoollee na fayyadu jirtee immoo nama nu qabalchite jechuudha. Saniifuu asbaaniiti dhaatitan ni beektaa yookaan amma dura wal dhaba keenya gartee mi'aanii firoo fa'aa quba qabdatti koo gartee sababa kanaaf na deebianii firoo amala isaanii beektaa akka fa'aa akka amala isaanii gartee miidiyaa gubbaadhaa wanti ta'u jechuudha. Sababa kanaaf malee waan biraa tamaama biyaa si fuudhee mana jiwa kara biyyaa ergee bakka laakiin akkamitti akka isaan udaalatan godha. Waan biraa dhimma irraa badan. Ani bakka amma dhiyaate kana bakka laakiin jecha isaan dhugaadhaan inni namaan jaa bakka laakiin ijoolletti aaramu ijoolleen kara biyyaa hojjetu ta'e ees deebi'anii bakka laakiin sodaatee nyaapar ijoollee irra kara biyyaa jalaa ergan jaanii. Anammoo akka sanii uyaanni waan aarri na keessa jiru ni beektaa. Bara akka aarri wantan darban jaanii maali namni garteemi waan takka yookaan waan waata ka dure raalon bare tara waan nama nyu ansani male waan bara takka jechuun di maal ndaa ka jolle maal agu surde se wallahi gele to me to ka sai ayya wo man da bisa tumba gargaarte to ka beda ni mamalle annabi ka kadi wallahi na abda bade jenama ka bar jirenya jenama ne nama kai ku ka mane kan ne to wallahi an bare so jidala te sila arabi ka isan sila ara ka durana gele delo birasani sila ara yole tan ka ka male gorani kai sattu fironni kai ta tu zinakan Nabi ni dia duraan isari sigana wala la bargana gana agartee mi sina qimi duraan raamfadee bukan agartee yaani tana booda nabi ni amma sara azana jira deemnu kala sanjii isa kamana ariya wali bana inshallah wanda wala garra tamam nagete yalla ayyar gangale